oduu ijoosaa kanaaf qabnuun isinitti hima. jalqabarratti ajjechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa qindeessuu fi raawwachuu keessatti qooda olaanaa qabaachuun ishii maatii akkasuma hawaasni Oromoo kan amanu Laamroot Kamaal manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddachi farraa shororkeessaa fi dhimmoota heeraa lammaffaa walaba jechuun gadi lakkisee jira. qaamni aangoo harkaa qabu jalqabumarraa eegalee haqa Haacaaluu gara dabarsuuf yaalaa ture adeemsa seeraa dhimmi ajjechaa Haacaaluu ittiin ilaalamaa ture irrattis amantaa akka hin qabne maatiin ibsaa turani. manni murtii sirnichaa yeroo ammaa ammoo dubartii ajjechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa keessaa qooda qabaachuun adda durummaan shakkamtu Laamroot Kamaaliin adabbii hidhaa ji'a 3 qofa itti murteessuun yeroon adabbii ishii waan xumuramteef bilisaan akka baatuuf murteessee jira. murtoon dabaa kun ajjechaa Haacaaluu gara dabarsuuf adeemsa adeemamuun cinatti tuffii ummatichaaf qaban kan agarsiisudha jedhu namoonni dhimmicha irratti yaada kennan. lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Bunayyaa Bushee keessatti guyyaa kaleessaa jechuun muddee 24 bara 2021 qeerroon Oromoo 2 waraana bilxiginnaatiin ajjeefamuun himamee jira. qeerroowwan Oromoo ajjeefaman kunneen Tamee Yuusufee fi maqaan abbaa isaa kan ammaaf nu hin dhaqqabin dargaggoo Alamaayyoo kan jedhamanidha. qeerroowwan kunneen waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabdu jedhamanii gara jabeenyaan ajjeefamani. akkasumas godina Wallagga Lixaa aanaa Hoomaa ganda Hoomaa Goorgisitti dargaggoo Saamu'eel Abarraa kan jedhamu gaafa kibxata 12 bara 2014 mana jireenyaa isaa keessaa fuudhanii bakka shaneen jirtu nutti himi jechuun erga dararanii booda ajjeesuun reeffi akka hin kaane ittisu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odeeffatee jira. dargaggoo Saamu'eel Abarraa dhiyeenya kolleejjii barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa Gimbiirraa ogummaa ICT'dhaan eebbifamee hojii barbaaddachaa nama jiruu fi maatii kan jiraachisu akka ta'e odeeffannoon Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork argate kan mul'isu wayita ta'u guyyuma kana namni maqaan isaa Taaddalee Jaamuu isa faana qabamee ajjeefamu jiraattota naannoorraa qulqulleeffannee jirra. godinuma Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii magaalaa Qo'ee jaamtutti wiixata dabre dargaggoo maqaan isaa Israa'el Buusaa Jaamuu wiixata dabre duqduqqeerraa buusuun shanee waliin hidhata qabda jechuun ajjeesuu isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odeeffatee jira. ajjechaan iddoowwan garagaraatti raawwataman kana poolisoonni humna addaa Oromiyaa fi milishaan sirnichaa tiksan raawwachuus jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Abukaattonni hidhamtoota siyaasaa Adaamaatti hidhamanii jiran wixinee heeraa mootummaa ce'umsaa qopheessaa jirtu jedhamuun akka shakkaman waa'illee hojii isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Abukaattoowwanii fi gorsitoota seeraa kan ta'an obbo Boonaa Yaazoo, obbo Amansiisaa Addunyaa fi Komaander Nagaasaa Birraatuu jedhaman poolisiidhaan to'atamuun isaanii ji'a tokko caalus hanga yoonaatti himatni qabatamaan kan itti hin banamne ta'u waa'illee hojii isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himuun sadarkaan qorannoo yakkaatti ammoo wixinee heera mootummaa ce'umsaa qopheessuun shakkamtan jedhanii qorataa jiraachuu akka quba qabu dubbatee jira. kana malees lola TPLF fi bilxiginnaa gidduutti adeemsifamaa jiru ilaalchisee yeroo ministeerri muummee Abiyyi Ahmad garastuulan reeffa isaatu deebi'a jettanii haasoftan jedhamuun poolisiin akka isaan qorate hidhamtoota kanarraa odeeffachuun namni kun OMN'tti himee jira. godina Shawaa Kaabaatti hidhaan hammaatee jiraachonni yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif kennani. manguddoo umriin ganna 60 kan taate aadde Abbabach Fayyisaa mana jireenyaa ishee keessaa poolisiidhaan qabamani. aadde Abbabach maqaa ijoolleen kee waraana bilisummaa Oromooti wajjin hidhata qabu jedhuun ilmaan isaanii Tolosaa Ijaaraa fi Lammii Ijaaraa erga jalaa hidhamanii waggaa tokko dabree jiraattonni naannichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbise. tibbana ammoo waraanni bilxiginnaa aadde Abbabach mana jireenyaa magaalaa Garba Gurraachaa isaan keessa jiraatan keessaa ukkaamsanii hidhuun manicha ammoo milishaa gandaatiif dabarsanii kennan jedhu. jiraattonni ollaa isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada laatani. walumaa galatti Salaalee keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin shanee wajjin hidhata qabdaniitiin hidhaan jumlaa aanaa Kuyyuu warra Jaarsoo fi
hidhaabuu abootii keessatti cimee itti fufee jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Ijoo keenya xumuraatiin sarbamiinsi mirga namoomaa nurratti raawwatamaa jiru hammaachuun gaaga'ama lubbuutti dabree jiraa jiru baqattoonni Oromoo biyya Yaman magaalaa Adan keessa jiraatani guyyaa kaleessaa dhalataan Oromoo dhalootaan godina Baalee aanaa Adaabbaa ganda Coofiraa jaamuu kan ta'e namni maqaan isaa Riyaad Awwaluu Haajii jedhamu magaalaa Adan keessatti ajjeefamee argamuu baqattoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Namni kun nama fayyaalessa dhibee tokkollee hin qabneedha kan jiru baqattoota kanneen gidduudhaan namni odeeffannoo nuun ga'e kun yeroo ammaa ajjeefamee hospitaala biyya Yaman Sadaqaa jedhamu keessatti reeffi isaa akka argamu himee hanga ammaatti qaama kamiin akka ajjeefame wanti beekame hin jiru jaa baafnee awwaalachuuf yeroo gaafannutti ammoo maallaqa biyya sanaa 200 kaffaltan malee jedhanii awwaalcha nu dhoorgan jechuunis himee jira. Tolee kabajamtoota